dhaggeeffattoota keenya ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya imalli galata kan gama Awurooppaatti jalqabame itti fufeeti jira yeroo ammaa kana Jawaar Mohaammed Paaris Faransaayitti kan argamu simannaa ho'anii godhameefiti jira akkuma kana dura himnegaa hooggantoonni KFO obbo Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas Jawaar Mohaammed gara Awurooppaatii fi gara Ameerikaatti kan isaan imala galataa godhanii har'a kan argamanii Faransaayitti gara booda gara Juun yookiin waxabajjii keessa waxabajjii gara Ameerikaatti galatu amma garuu Faransaayitti argama Jawaar Mohaammed kaleessa Jarman Munikitti simannaan ho'aan guddaan kan godhamee fi har'a immoo yeroo ammaa kana kan argitanii Firaans yookiin Paaris keessatti Firaansii keessatti koominitiin achi jiru baay'ee xiqqaadha jennee yaadaa turre bifa nama ajaa'ibuun uummanni baay'eetu achitti argame amma simannaa godheefii jira. Yeroo jalqaba irratti isaan seenanii jedhan simannaa ho'aa akkamii godhameefii ture asiin argaa turre. Egaa yeroo gabaabaa booda haasaa Jawaar Mohaammed godhuun sagantichi kan eegalamu ta'a. Egaa isinis hanga dhumaatti nu wajjiniin tura isiniin jenna ammanni haasaa jalqabutti tuurii yookiin immoo imala Yurooppii fi Ameerikaa keessatti adeemsifamu akka karoora baheetti karoorri update ta'e gara boodaatti kan nu ga'u ta'a. Ammaaf garuu kan jiru keessa gama Yurooppii kana keessatti Munik Jarmaniitti kaleessa kan adeemsisanii imala isaanii yookiin daawwannaa uummata wajjin marii kan godhani. Akkasumas Paaris har'aa ittaanee Amsterdam yookiin immoo Neezerlaandis boruu jechaadha. Boruu gaafa Juunii 6 ittaanee Swiidin deemu. Swiidin gaafa 10ti. Osloonis gaafa 11ti. Manchester yookiin UK keessattis 11 yookiin 12 jedhameetti eegamaatti jira. Warra kaanis akkuma nu dhaqqabeen kan isinii dhiyeessinu ta'a. Amma Jawaar Mohaammed faa haasaa gochuudhaaf qophii irratti argamu. Ammasitti immoo gama Ameerikaatti kan jiru gaafa gara Ameerikaa akka tan jiru kan Minnesota eegala. Ayiwaan jira, Seattle jira, Portland, Las Vegas, Atlanta, Denver, San Diego, Washington DC, Columbus, Dallas, Houston akkasitti jedhee kan itti deemu ta'a. Warra sirratti liistii irratti hin baanes jiru. Isaanis akkuma nu dhaqqabaniin kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gama Kaanaadaatiin Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver amma ammaatti maqaan isaanii kan dhaame. Isaanis egaa akkuma warra kaanis dabalataanis kan jiru yookaan immoo guyyaa isaan itti qopheessanii wal duraa duubaan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Garuu gara Ameerikaatti obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohaammed gaafa Juunii 18 dura wal arganiiti. Sana booda egaa imala isaanii Ameerikaa Minnesota Oromiyaa xiqqoorraa eegalu. Oromiyaan xiqqoon qophii cimaa godhaa akka jiranidha. Adreesii isaanis beeksisaatu jiru. Bifa adda addaatiin warra argattan walii dabarsa. Egaa Oromiyaa xiqqoon kaleessa Jarmanitti warri Jarmanii Oromiyaa Yurooppitti Oromiyaa xiqqoo fakkeessaniiru. Hojiidhanis agarsiisaniiru. Egaa Minnesootaan immoo Oromiyaa xiqqoo Ameerikaa waan ajaa'ibaatti hojjetu jedhameeti eegamaati jira. Egaa kan isaanis adreesiin isaanii akkuma nu ga'ee kan isinii himnu ta'a. Karaa biraatiin immoo sagantaalee babbaanis akkuma dhufanii isinii. Amma yeroo ammaa kana waltajjii irratti kan argamtan Jawaar Mohaammed akkasumas Abdoo Qaadii wajjiniin Abdoo Qaadii Jarmanii garasitti faana malee Abdoo Qaadii fa'aa qophii ajaa'iba kaleessa Jarmanitti qopheessuudhaani warra koree sana hoogganaa ture keessa tokko kaleessa Jawaar Mohaammed wajjin kan achitti argame Yaayyaa Bashir ture. Yaa kaleessa Jawaar Mohaammed wanti inni dubbate keessa waan lamaa fi dhufne yookiin imalli kun waan lama irratti xiyyeeffatee kan jedhudha.
tokko galata isinii dhiyeessuudhaa fi maatii keenya maatii qabsaa'otaa akkasumas qabsaa'ota bifa adda addaatiin miidhaman maddii waan dhaabbattanii fi walumaa gala qabsoo maddii waan dhaabbattaniif isin galateeffachuudha kan jedhudha. Gama biraatiin immoo kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf jedhe gara fuulduraatti akka Jawaarittis haa ta'u akka KFO'tti maal hojjechuu maal irratti xiyyeeffachuu akka barbaadan bal'inaan haasaasaa keessatti kaleessa kan ibsee ture. Har'as egaa sana bal'inaan kan keessa deebi'u ta'a waan inni keessa jabeessee dubbate keessattuu qabsoo Oromoo galmaan ga'uudhaa fi tokkummaan uummata Oromoo barbaachisaa akka ta'e wal hubachuun wal jaalachuun wal dhaggeeffachuun ilaafilaameen qabsoo Oromootiif milkaa'ina Oromootiif murteessaa akka ta'edha kan dubbatee ture kaleessa. Egaa Jawaar Mohaammed ittaanee kan haasaa godhee Yaayyaa Bashiris waan kana dura Jawaar dudubbatee sirriitti ibsuudhaan akkasumas qabsaa keenya ijaan arguu keenyatti gammanneerra erga jedhee booda qabsoo Oromoo milkeessuudhaaf Oromoon waan ganama manaa ba'eef waan akeekkatee ka'ee fi galmaan ga'uudhaa fi argachuudhaa fi tokkummaan wal hubachuun wal jaalachuun kun hedduu barbaachisaa akka ta'e inni sirra deebi'eetii kan ibse. Egaa amma kan argaa jirtanii hawaasa Oromoo ana mataa kiyyaan hedduun ajaa'ibsiifadhe. Firaansi keessattuu naannoo Paaris uummanni hawaasni Oromoo mana baay'eetu hin jiran seene. Warra kaleessa Jarmanitti wal ga'e Muunikitti warra wal ga'an qeerroo keessattuu qeerroon Jarmanii waan ajaa'iba hojjetanii. Egaa waan Yuuroop walumaa galatti Yuuroop irraa walitti qabame fakkaatan kaleessa ani Firaansi keessatti ammanni namni keenya mana jira jedhee yaaduun ture. Egaa har'as qeerroon Firaansi akkuma jirra jedhanii yeroo baay'ee jirra jedhanii kana duras yaadattuu ta'e mormii addaa irratti waan hedduu hojjetanii yerootti waan ajaa'ibaa amma dubbachuudhaaf hin feene kana hojjetan illee jira. Kanaaf qeerroon Firaansi xiqqaa ta'an malee hojiin isaanii guddaadha jedhamee beekama. Har'a garuu bal'aa ta'uu isaaniiti kan mul'isaa jiranii. Egaa bifa kanaan simannaan waltajjii irraa adeemsifamaati jira. Amma gara waltajjiittan sin dabarsa. يا ربي نتيباسي ربي يا مليسة تيباسي ربي كنا قرأت قلتنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربي كي يا بكر جنوب بكر مرات يا رب نتكسي يا رب نتكسي فريسكنا يا رب نتكسي وفينا كنا كمرات يا رب نوبني يا رب نوبني ورموتنا يا ربي أبانتك يا رب نوبني يا رب نوبني يا رب نوبني والرفا والبيك والإيك والإيديف والإيديف يا رب نوبني يا رب نوبني يا رب نوبني تقومتنا يا رب نتنونات يا رب نتنونات يا رب نتنونات شكيف يا رب غير شر يا رب نقيس دافودي يا رب نقيس دافودي ورا قلبي تكايا دي ما تكذب يا رب نقولي يا رب نقولي قلبي كان فهمه يا رب كان نقي يا رب كان نقي دي سجدت من كان يا رب كما كتب يا رب نقولي يا رب نقولي يا رب نقولي
عليكم ورحمة الله عشان ما حد يقول سيدنا بقى وانا قاعد يقول سيدنا جواري بقى في بقى سيدنا سيباسي كمان يا رب بيدنا من الزواج آمين أنا كيس أنك أبو عمري ما قال لي يا رب بيدنا من الزواج جواري بيسي دي دبي توام برا أوروبا سيفا دارا بياداش أوروبا بيتشا بيدي سما سما بيسي كذا يقول لك فهمت ما تيجي أگر تي بيلي ساتي باسورا بنواعو جواري عمري رب سياكا وملة جنان كيسو ما كينا إسحاق وجنو فلله كبجام lu kabaja bisa kabaja wajuru mani isa dina pubri hakau gabayam bare tu turite sani thamali luge the obole sariya guban isi jachu isa to gardani hure nu gide murada ke mara bin wabu ya rabbi nu birkez ya rabbi nu birkez tha walita chana murada ke mara bin wabu allahumma salli namto kapten nabi hamile nusimada Wakati tumefanya kadri ya kumanda yanatoa ulfada wa safari hari kitu enu simatan orang nibilisam ada dah Sudan wanda Oromo biharan saya atau Idris Asfari ini nama bukan Hamile nusimada Hamile Karena bolehnya hidup karena hamile itu kan penting posisinya. Jitu. Akan madani abdi kaba. Wiya hanta jeto lagi mati kata garu hata uti sakanta kaba busaka dubacun berbat. Kapag kopi kala kamo udah saridia OMN Ganesh intala siyasa Oromo di Gaba Afrika kantai akasmas hogana olana parti ka bao yero amma kantai jala kamabi kawajama Obbo Jawar Muhammad akasmas jala kamabi kawajama Obbo Abdul Adi Abba Jabal Abba Elo Jarman Bagaimana Habibie umat akan sinjalatu isin injina kapso Oromoti bagaimana Habibie Hamza Faris tidak aku tajaran akan simak hamile karena tiang Sudan ergan बहुत निखेलना Hacalu hundeessan biraa wareegame irraa qabee hayyoonni keenya hadheeffatanii kutatanii onnee qulqulluudhaan
osoo nuti jirru lubbuun qeerroo kumaatama itti gabbarre lubbuu qeerroo kumaatama itti gabbarre qabsoon keenya daandii irraa hin gufatu jechuudhaan ufduubatti osoo irraa hin deebin qabsoo hadhooftuu taasisuun waggaa lamaa ol mana hidhaa keessatti dararamaa kan ture abbaan qeerroo abbaan qarree Jawaar Muhammad guyyaa hadhaan jechuun keenyatti argamuun hawaasni Oromoo biyya Faransaayiti maqaa kootiin akka hoogganaa waldaa hawaasa Oromoo biyya Faransaay tokkotti baga nagaan baatee baga nagaan dhufte jedhee deemee. Iddiyaasun hawaasni biyya Faransaay waggoota lamaan kana keessatti bu'aa bayii garaagaraa dabarsitanii jirtan. Tokko lamaan roobni baradoon abbanni biyyoota Awurooppaa kun hunduu dabalee isinitti wal jijjiiree bonaa ganna irratti fanniismaa taasisaa turtanii jirtan. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gammachuu addaa isiniif nu maraaf akka ta'e abdii qaba. Kanaaf guyyaa gammachuu keessanii kana akkamitti akka ibsattan isinumatu beeka. Bu'aa bayii waggaalee lamaan kana keessatti taasifame xiqqoo isinii tuquu fi akkasumas qeerroo fi qarree biyya Faransaay hawaasa Oromoo biyya Faransaay galateeffachuun barbaada. Tokko waldaa hawaasa Oromoo keessaa aadde Duniyaa Hamdaa yookiin pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Duniyaa fi qeerroon Liyoonii fi qeerroon bilisummaa Oromoo falmaa waggoota lamaan biyya kana keessatti walirraa hin cinne taasiftan hayyoota keenya akka mana hidhaatii bahuun taasiftaniif hedduu irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedhama. Qabsoo bal'aa waan isin taasiftan keessaa muraasni wal duraa duubaan yoo kan laallu ta'e hiriira qopheessuu qofa osoo hin taane waajjira Amnesty International biyya kana keessatti argamu Human Rights Watch Foreign Minister of France akkasumas waajjiraalee pirezidaantii biyya Faransaay keessatti sochiilee garaagaraa keessattuu pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo aadde Duniyaa Hamdaa fi barreessaan olaanaa waldaa hawaasa Oromoo yeroo irraa gara yerootti deddeebanii xalayaa galchuun qaamaan dhaqanii itti dubbachuun mootummaa abbaa irree jaarraa 21ffaa kan ta'e sirna nama nyaataa jaarraa 21ffaa sududaan hoggaa lamaan kana mormaatiin kalmaatiin turan. Kanaaf qabsaa'ota akkanaa kutattoota akkanaa aadde Duniyaa fi muunsaadhaan mee maal jettan? Kanaaf waan biraan jedhu galatoomaa guyyaan kun bu'aalee isin taasiftanii argame gootni keenya abbaan qarree injiiniin qabsoo Oromoo guyyaa hadhaan jidduutti argame nu wajjin guyyaa kana qoodachuu isaaniif galanni kan Rabbiiti. Sochii bu'aa bayii kana keessatti hamma hidhamuun mootummaan Itoophiyaa imbaasii fuulduratti qabsoo qeerroo fi qarreen taasise irratti falmii guddaa waan taasiftaniif galatoomaa isinin jedha. Ulfaadhaa horaa deebanaa hawaasni biyya Faransaay galatoomaa. Galatoomaa hamilee naasimadhaa. Hamilee naasimadhaa. Kanatti aansee sagantaa bashannanaatiif walalootu jira. Sagantaa bashannanaa biyyeedhanteen asitee isin bohaarsuu biyya waliin nu tura isin jenna. Galatoomaa.
walii hawaasa Oromoo baay'inaan naannoo Oromiyaa biyya kanatti hirmaachuuf galatooma. Hamidnya kena bertenang di wajah hawa Oromoo Faransaay. Sagantaan keenya aku mesti dibagi jera. Bonjour à tous, c'est Fabien, Salah Gridel et Géry Cuisine. Aujourd'hui, on va vous présenter monsieur Toubessin
sanyi goota yoo tuqallolee sagola chubeeku waatu tuqanii tola nurraa eegu ayyicha sanyi goota yoo tuqallolee sagola chubeeku waatu tuqanii tola nurraa eegu naana naana machako naana Namado, oh abado watamale malo malo malo. Eropa dadarapa, bagaikan sansini jecha, buya harai gamachu, abakero abakare, Jawar Muhammad negan kusari, bagaikan macam sinjaga, Jawar Muhammad, abakena, bagaikan dawati sanjani. इतिहास है वरलों के सूची वरलों मजदूरों ने सी इकोनॉमिक सिस्टम सेनाना में उन्नत नहीं बोहा डेलते हैं आपको मैं क्या बस बोहा डेलते हैं निमारो सु मुतल्लो बच्चे माफी बोहू उसे क्या पचाम हुआ अगर इन्हीं 50 से करना पड़ता था बोसरा बुते हमारे ऐसा चलिए सवारे कल्ली तो कीला कार लोनी मुझे तो हलाला वर्ती को समाला किया था गंदर जेमान अकाई गुरुरा देखे को तेरा अरियामा उतुहान को बुकी फना ये परोरो बिया बहे रोबिना चांदी हनते है नफे को orang gamoti sora lati teh koji afa wallahi kullu te walilla lati ke ko tu durusan batte juruna dadae jurun dinate irga dadae kale walillahu kan bisbitu anis diga madako karre dua gubaj racha soda abju ke sabaracha Madagalati roba diga dema ilima robi kambara ini dalisun aku abikakayuna roro kesimisa nadabe ardu bokuko jage isni kokuma serako bade indi ganama Madako keleni oto fali borun baranas tukukan dinana ibni kuno yanani haras naroba orba sora dare gaba osomatu konge devota boha jalate kita to mawat lagi fatani हमले कहना हमले फिर सुधा माजतनी नाम अजाइबा इसी यूनिवर्सिटी थी हमले कहना भी यो हमले नाम के नीने इरंडे यूज वामरा ले तो खाका तुझे हमले कहना भी Biya orma ada kun naman ibu galun naman ibay biya ofi ya dahil sa karbo adon naman arbo jaran Chansa nung birra aya sa wilen ko saya no boli
Caamsaan isin dhufnu. Gaafa biyya kanatti afaan dabarsatanii jiran afaan Oromoo garuu gogiirra deemanii barbaadan malee gogiin tiraansleet irraa argatuun akkam ture namuuf ulfaataa ture. Baay'ee gammaddan jalatti qollee taatu. Isarraa dhuqeetee isatti fudhisaa waa'ee seenaa keetii kam dubbadeen isaa jecha kamiin ibsee garaa koonachiisa. Jecha kamiin ibsee garaa koonachiisa. Dachee hin geessu barreessu hundasaa mushurraa dhalattee isaan gaba taate obboloota keetii adda duree taate umuddaa guddattee bu'aa bahii baate har'a rabbiin jennaan afaan guddaa taate har'a rabbiin jennaan afaan guddaa taate. Hamilee. Addunyaa beekamtee miidiyaattis baatee. Addunyaa beekamtee miidiyaattis baatee. Dhiibbaa gosa yommuu yaadatu garaa koolanaaf gaafas gubbaamsaan dhoowwamtee dubbachuu afaan mataa keetiin waa'ee kee ibsachuu yommuu waloo galtee dadhabdee waa jechuu baratti mul'amtee mirga kee dubbachuu mirga namummaa kee ofiin ibsachuu mirga namummaa kee ofiin ibsachuu. Raadiyoo cabsitee jedhamtee himamtee lubbuun jiraachuu kee baay'ee dhachifamtee akka kadhattuuttis ijatti uffatamtee afaan saba tokkoo waan taatee midhamtee afaan saba tokkoo waan taatee. Mootota gooftaatiin jalatti hiikamtee bara duruu hin beekne jira awwaalamtee akkamitti galtuu waan keessa dabartee akkamitti galtuu waan keessa dabartee. Isa kee balleessuu mootii wal moosisee abbaa fi facalee shaalee wadaachisee dubbattoota keetii baay'ee waraabsisee kaan harma bubbitee kaan iskoolaatisee hayyuu nama keetii danuu ajjeesisee akka yaadachuu dandeessise. Hayyuu baay'ee dhugaafite mootummaa miliis ammas keessatti keessan baay'ee. Sanii kee balleessuu fitilee baasisee yoomuu irraa fadduutii na sasalphisee yoomuu irraa fadduutii na sasalphisee inni kan Oromiyaa ati doofaa jedhamtee qabeenya mana kee qabeenyaaf mana kee jiratti saamamtee lafa baadiyyaa irraa humnaan boojjamtee dandeessi baachuusi jiratti jibamtee ija diinota kee dalga ilaallattee guddummaa kee hafee salpha salphifattee guddummaa kee hafee salpha salphifattee. Alagaa Ammaatiin isaan wadalamtee seenaa galmeessee irraa kan ati dararattee waggaa 100 qarooma si tursuuf karoora baasanii warra si cunqursuuf har'a garuu kaatee kallattii afraniin afaan qabachiistee warra si mormanii kan kee guddinni kee hin genne afaayyuu kan kee guddinni kee hin genne ammaayyuu afaan koo daraarii bal'adhu yooniyyuu afaan koo daraarii bal'adhu yooniyyuu. Ijoolleen kee danuu siif jirra ammallee kutannee kaanirraa si gargaaruuf ciklee dhibeessi dhukkubsee dhumatti himadhu dhoksa garaa keetii himaamayyadhu si jira dhaabbannaa beelamnee deemnee utummaa si gannu alegatti hirkannee utummaa si gannu alegatti hirkannee. Ormaan hin argamnu duuba si galee ormaan hin argamnu duuba si galee. Waadaa si galleerraa harka wal qabanne waadaa si galleerraa harka wal qabanne. Garaan baay'ee baatee waa'ee miidhama kee garuu kun dubbachuuf jechanna hanqatee dacheenuu hin geessu seenaa kee barreessu kanaanan goolabaa garaa sin hammeessu kanaanan goolabaa garaa sin hammeessu waanuma hundattuu jabaadhu ifa ba'i kaayyoo fuutee baatee jabaadhu galmaan ga'e jedheensi eebbisaa guddadhu milkaan afaan Oromoo koo kan addunyaa ta'e afaan Oromoo koo kan addunyaa ta'e. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Biftuun baay'ataniin afaan Oromoo koo jette yeroodhaan wal qabataa afaan keenya dagaagee haga googilii bira si baheera. Biftuu ulfaadhu jennaan galatoomii ulfaadhu hamilee kennaafi. Ammasi sagantaan keenya itti fufee jira. Hayyichi keenya bulloonis nu gidduu jira. Haasa'a isinii gochuuf deema. San dura garuu walaloo gabaabduu daqiiqaa 2 obboleessi keenya Guutaa Nashaa hamileedhaan simadhaanii. Bitanii, ikaloo nutti bitanii.
nutti bitanii Goota koo isaanii malumoo biamileen uummatni gootummaan akkamii goota koo goota tokkee sabaa akkamii goota koo goota tokkee sabaa diinan harkifamtee seentus kiyyoo dabaa baga nagaan baatee si arganne har'a gaddaan boqqu cabnus baafanneerra hara gaddaan boqqu cabnus baafanneerra hara gaddaan boqqu cabnus baafanneerra hara ashtam gameessa koo goota koo jajjabee baraaf gargar baanee qomoon si dhoobotee hin dhuftamoo naftaan gaafii of gaafatee gaafichi deebinaan jiraachuu kee barree utuu gaddaan teenyuu boquu gadi cabnee hagammoo milkoomne qaaman si arganne Oromoo saba koo baguma gammanne Oromoo saba koo baguma gammanne sina hawwisiisee irra deebi'u sina hawwisiisee abjuun koo barnamaaf karra lalaachise jiraattee wal gargaan gaafii of qorullee kiloos sina gargaan miira koo wallaalee jechoota nin dhabe kansi maloomilee jechoota nin dhabe kansi maloomilee ati goota yoomuu fiilaalotatti bu'uura tokkummaa foloo Oromooti fira gammachiistee diinaaf taate bahuu ati goota haaftee goota goottan mirree Oromoof Oromiyaaf taatettaa mi'irree Oromoof Oromiyaaf taatettaa mi'irree jechoota kee ergee qusannaa naamusaa barattee siyaasa horattee ogummaa ati goota aboo hin qabdu dorgomaa dhugaa siif galchinee fuula bakka dhiite yoo fayyadde malee saba kee yoo miite Oromoo dammaqqiin hamilee barbaadu nama kakee dhabee callisee araadu bilisummaa qabee furmaata barbaadu asiif achi yaaftee maaltu isaan mala akkas jechuun baate gannuuf dhufte mana duraan dursoo guddaa qilleensa Oromiyaa bilisummaa argatee walaboomuu wayyaa yoo san wal dhageenyee garaan keenya fayyaa shirri diinaa cabee kan keenya immoo wayyaa hamilee kennaa fi dubbii jecha keetiin Oromoon dammaqee kallattii mararraa walitti ballaqee qilleensatti jette yoggus bilisoome saba of dhabeetiin dukkanaan gabroome ifatti as fidee addunyaan barsiifte Oromoon dhalattee Oromoo boonsite Oromoof dhalattee Oromoo boonsite ichoon inni xiqqee kaayyoon karaa maqne riqichi saba koo akka hin daddaafne ichoon inni xiqqee akka karaa maqne riqichi saba koo akka hin daddaafne utubaan tokkummaa isaa oduu kutaa qabsoo keenya tumsuuf Oromummaan kita yoo nu wal qoqqoonnee diinatu nu bita jechuudhaan hammattee hamaaf gaarii hundaa Oromoodhaaf oolteerta oolmaa isa guddaa akka carraatiin Oromoon dammaqee aantee firii isaa bakka hunda argee akka waan Oromummaan bara keetti margee sabboonummaan sabaa hirribaa dammaqee ka'ee kukkulfachaa madaan bara baay'ee ofirraa dhooseera bakka jiru ka'ee dadhabbiin kee hunduu galaan isaa kan sabaa Oromoo dhabdeen Oromoof gubadha Oromoo sharafee hojjetu daba jetteetiin kaayyoo kee karaa haqaan malee dhaloonni akka kee haa baay'atu ammallee utuu wacee birni jitee wakwaattu shira cimaa dhattee sibituuf kajeeltu kutaaf si galchitee amantaan si qolqee sinichuuf gurraaftu dhugaa qabdu mootee haqaan irra oolte ilaalcha keetuu kee kaayyoo miitoo fagoo goota mirree yaa fakkaattii waaqoo bu'aan galma keetii abaabilee margee dhugoomsuudhaaf taatee miitoo kaayyoo taatee fagoo saba keenyaa waa'ee duun tilmaamtee kaayyoolee mooqixxuu hidhatteetiin kaatee jabinaaf mootummaan isa nadhiif lattee imaltuu isii dhaloonni siin argee ilaaltuu isaanii dhaloonni siin argee
Ali baru punta ya tu dia calu. Ali baru punta ya tu dia calu. Merci. Ali baru punta ya tu dia calu. Alu tu ko beko ni sakayu. Mari. Anjiti hingga kusene simbeku. Dogongora kadeni ati. Dogongora kadeni sitti ati eku. Isakali afdal dia ada kesinjeku. Walida kapite yotinya cite garabo adise bo akide bise akasi akan nanti tiratan kayo sile boye ke atintale layo kanap sigalite kijo kanap sigalite kijo michuke jalalle obi ko basani iga isajo san bakke basani kanan nani chuda garama chesani mira kenya beku kiyogo pesani aroda bam si sallaki wakatani hace gara fatan nuki gesu kesa sille halo ba ufda obo aketa milkon arkabade warra yali daba ugan si onchera situ hakakaba rifatuna chalu jalal lekonumma alesi oromo abdo oromma mallakon tokumma furtum bilisumma erganurra darbe kagagen tamle hada wagga darre kunoti jabarre adhamte isa bagan si arganne Gota madam fakati undatu isanan darna fadal punjatu kanaf sibila gota ko sinjede gota madam fakati undatu isanan darna fadal punjatu kanaf sibila gota ko sinjede pakenga ga meunda sibolate hunda farse ko sindao bolate Dikisi banna fidalan lisin alu jechan hammatame yosif koden gau coba samu kodin sipsun hintau naga abjalalan si wadin ya tau waknu ma oromo irko sifatau wadalo daga tan kaba yero wani kabale wadalo ko dumamu gada ko makan jeti kurte sanamu yo yero wargan wadi kidebina unda sala Bulung garmamu tola aku jedhame addunyaa kana regaa bulung garmaamaati jira isa wajjin immoo yaada deeggarsaa hamilee jabeessuudhaan cimsuun abdii qeerroo ammaati waan ta'eef nuti dhaloota jaarraa kana isaa wal fakkaatu ammallee umriin isaa nuuf haa dheeratu baga gammadanii baga isaa wal agarree guddaa galatooma. Galatoomni hamileedhaan nuti mallaa sagantaa babbareedaa hedduu qabna. Waan yaadammaraa wanni isaanii jiru kanaafuu amma daqiiqaa takkaaf duniyaan dhaamsa isin dabarsitti achiin booda haasawatu jira. Haasawaa gara obbo Joowwan isin dabarsa amma duniyaa daqiiqaa takkitti hamilee na simadha. Ya. Dunia. Atau rakong kam. Atau jadi. Mal balik. Rakong kam. Apa atau jadi. Jawab tu jadi lagi. Rakong kam jawab atau jadi. Achi deegaa takkaaf addunyaan haasaa nu gooti achiin booda hayyuu keenyarraa haasaa dhageeffannaa waan isa nu dabatan hordofu. Maali walaatti illee maal argitan akka beekatti hima.
barbaachisu hundi keessanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii as dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Galata guddaa qabdanii kabiraan mootu warri isin muufachiise warri isin gaddisiise maqaa Jawaarii fi keessummoota isaatiin dhiifama naa godha uummata kana duratti isin gaafadha. Kanaafuu hunda keessanuu Jawaaroo deemi godhanan tumina asumaan dhiifama isin gaafadha maqaa isaatiin. Isaaf jedhee kana hunda godhee warra koree wajjin dhiifama guddaa naa godhaa yoo balleesse ammallee isin jedha. Kara Jawaar Mohammeditti isin dabarsa jechuudha. Galatooma. Rotation hijjeta kan. Sa'aatiin mari'annaa. Beektii faarii sigarii hin jiru. Akka fuutuu haasaa kun rakkoo qabu ta'a. Akkasiin hin kaane bin akka kanaafuu ni gataa. Manni loo alam beekaa hunduu ta'aati isin gabaabsee haasaa. Waligalle wanni guddaan baga wala garre waggaa sadii moo afur ture waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya kana tajaajilan jedhu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi yeroo gaaf sanatti agarree hedduu lakkoofsa xiqqoo ture. Qaama jiru kana tokko humna faayyuu hin gahu ture. Jara nagasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun? Jarmanii di. Ammallee waloora, ammallee baay'adhaa, baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasatti kuma dubbatu. Waa'ee hawaasaa irraa dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoon natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasa guddaa akka jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi akkanatti baay'atee dhufuun carraa uumuu qaba. Carraa uumuu biyya kana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabu kana fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability akaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf Proteessuun ta'e sana duniyaan hamma tokko biriif naa bulaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa jaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna nama jajjabeessaa baay'ee ganama isii itti kaballeesse dhiifama isii gaafachuu qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu garee security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraayi
nu jala no mate rufe isi je usun dai nu dima singa gara azam ta gade binu oromon barantai kana dibaye de jiru babbare dan dargaggeessu akal lalut abre tumri gesan di demission ida edu gesan kudum lura ditani Jerman gesan talia ka tamtai uta abdi namat tortan bula gesan kala abdi sunu gefame saba kenya ummata kenya buah kabus tokkoba akan am tokket jabat juga arrar jame hundan lam daun kabdan hojjatu kabdan hojii osoo hin tuffanne biyyoonni Awurooppaa kun wantoonni namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa haga baay'inatanii ji'a muraasa gargaarsaan jiraachuun gaarii garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa ta'e argatanii jiraachuun miilaaf harka of naafeessuu ija ol jaamsu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuun taane barachuu. Kana keessanii dargaggoo Oromiyaa fayyaduu barbaadanii of danda'u hojiidhaan barnoota of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namaarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu biyyaa miti. Dargaggeessii waan turtanii anis osoo adii nan nyaatii sadarkaa keessa waan ture bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan karaa nama isa baay'ee ture. Biyya ambaa keessa jiru. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaati uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatti ormi dhufee isin argu kararratti hin argu hojii irratti isin jiru mana barnoota irratti isin jiru. Gammada Kadiir Abdataa isin jiru gurbaa Oromoo kan Oromoo takka isin jiru. Naamusa gaarii amala gaarii yoo isin arge Oromoo jagaarii laa. Naamusa hamaa keessatti waan gadhee keessatti waan hamaa keessatti waan yaraa waan balfamaa keessatti yoo ilaalle immoo namumsa qofa osoo hin ta'in uummata keenyallee ijaaramuu gadi ilaale. Kanaaf isin firoomtota keenya isin ambaasaadorota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu jechuu barbaachisaadha. Biyya Faranjii jirta. Edatu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa jechuun kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii wal ijaarsuun guutuutti dhugaa miti. Aadaa ofii cimsachuun naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaarii immoo uummata itti dhumne kanarraa barachuun immoo nama barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti darbuu dhabu, of eeguu, mirga namaa seequu, ofillee eegsisuu, hojiirratti cimanii hojjechuu, kun namoota biyya kanaa garuu keessa. Kan biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u, tolerance barbaachisaadha. Obboleeyyan keessanii, hiriyoota keessanii, uummata keessan Oromoo qofa osoo hin ta'in, uummatoota addunyaarraa jiruu fi warra biyya kanaa meetii ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuu fi irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance jedhama. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitti biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessanii, saba keessanii, uummata keessanii isin gabaanu gumaachitan keessaa tokko aadaa wal dandeettii. Biyyi keenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanni isin keessanii, warra keessanii, biyya keessanii qabattanii galtan yuuroo qaban. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufuu. Kan biraa aadaa baradha, aadaa uummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sabummoota jira. Warri Afrikaa kaabaa kun baay'ee jiru. Aadaa isaanii baradha.
Barachuu qofa immoo waan tokko immoo abboo'ee booda geetoo hin midhaan. Hiriyaan kee hundi Oromoo taatan ka wajjin dhuusu ka wajjin taphatu ka wajjin baratu Oromoo qofa taatan ati of midhaan hin naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoomfadhu. Kana keessatti fira kee jabeeffadhu aanaa kee lammii kee jabeeffadhu kabaji guddis gargaari. Orma irraa immoo of moggeessin isolationis ta'uu hin barbaadu. Nuti wanti agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture isinan Oromoota Oromiyaati miti Oromoota Faransaay Oromoota Awuroopaati. Amalli keessan aadaan keessan adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu Oromoo Firaans ta'uu danda'u. French Oromoo ta'uu danda'u. Kana wachuudhaaf afaan barachuu qabda. Tokko immoo hamiin akka geemaa. Ijoollee asitti gurra afaan hin beekne. Duuba barbaade. Tokko bakkuudhaa gurra laalu. Afaan barachuu qabda. Wanni afaan barachuu isin jedhamu tokko sa'a 24 namoota keessatti ka hojii galtan haa ta'u kan sooshaal miidiyaa wajjin ta'u wajjin afaan Oromooti waliin lallabaa ooltan afaan hin baratu. Afaan biyya kanaa yoo baranne immoo biyya kana keessatti ol guddachuu hin dandeessu. Na dhageessu ijoollee. Afaan baradhaa, aadaa baradhaa, hojii biyya kanaa baradhaa. Kanarratti yoo jabaatanii deemtan akka nam tokkotti maaliif hawaasni tokko hawaasni Oromoo Faransaay namoota dhuunfaa kanarraa jaara. Sabni keenyas uummanni keenya namoota dhuunfarraa jaara. Namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan, gahaa yoo qabaatan, barnootaaf hojii yoo of danda'an, aadaa Oromaa sirriitti madeeffatanii afaan Oromoo biyya keessa jiranii baratanii akka gaarii yoo ta'u taate saba keenya guddaa fayyada. Afaan baradhaa hojii tokko qophaa hojii keessatti barnoota keessatti gaarii. Sassas ta'u ittiin milkaa'u gaarii. Sabba baay'ee waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa mootummaa biyya kanaa dhaabbilee biyya kanaa afaan Oromoo dhagee wajjin beekin ta'u afaanuma isaanii ittiin muudhaaf nu gargaaruudhaaf ibis gargaaruudhaaf hojii guddaan irratti hojjetu. Hawaasni tokko akkuma reefu hin jee namoota matayyaa dhuunfarraa jaara. Namoonni dhuunfaa Faransaay keessa jiran barnoota cimaa yoo gadeeman taate hojiidhaan cimaa yoo gadeeman taate naamusaan cimaa yoo gadeeman taate hawaasni Oromoo Faransaay jiru baay'ee cimaa deema. Jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee akka warra gaafuu danda'u. Fuulawaa fi fuulaafurri qoosaa qabadhee ture biyya Jarman. Yeroo san wanni ture gama naamusaati, gama barnootaati, gama hojiiti baay'ee gadi bu'aatu. Dargaggeessi keenya baay'ee harka nama tokko ture hojii qaba. Kan barnoota qabu sanii gala. Kan afaan danda'u harka lamaan ta'u. Har'a garuu kaleessa hoggaan dhaqeera irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan Jarmanii haa. Irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee jiru. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaa hin jiran. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka ga'uu gadabbeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessa tokko inni guddaan kana. Isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalle irraa kaase gareelee akkanaa, koomitii akkanaa kana 67 qabna addunyaa kana. 67. Akka Afrikaattu hawaasni akka hawaasa Oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa. Ofitti uffatina. Sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota guddaan darbe kana keessatti baay'ee ijaarameera. Yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu. Akka dhuunfattis jabaatanii akka hawaasatti yoo hogganoota of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wayii fuuldura keessa. Oomaa ni qaba. Dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliif hawaasa hogganuu jechuun harree bilaan ta'u harree bilaan yoo ta'u harree dandara deemu gabbaan fedhe fe'ata. Ka galatan qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan deeme jechuudha. Hogganoonni keessaa gubbindaan qaban waan fayyadamu waan qaban. Hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuu hojii tokko irraa hundanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan
hamilee argatan hojii hojjetanii milkeessa. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee hojii milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti wal ijaaraa of jabeessa kappaasitii keessa guddisa akka hawaasatti immoo hawaasa keessa cimsa. Hawaasa waldaa jedhu waldaa hawaasa qaban. Abooshaa ijaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniiti. Akka walitti dhuftaniiti. Dhukkubii ijaarradha. Masgiida mataa keessatti churchii mataa keessatti qabadha. Nama shan yoo taate afaan keessatti dubbata irratti irra dagabeema. Afaan keessatti irra dagabeema. Kanaaf namni keenya bifa adda addaatiin garee gareen gaafa gaariif ijaarame. Hoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudha. Malee walirratti ijaaramu akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'uu wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaabsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuuti. Akka hawaasa irra jireenyi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhubeeti. Milkaa'inni baay'inni keessan kun milkaa'inni fuula keessan irraa mul'atu kun inerjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madhabuu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan immoo waggaan dhufu kana jaran jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eegan abdiin qaba jabaadhaa. Siasa sila Jerman क्या है तो Jerman का ने पढ़ा था ये itu siasa itu nama kisah wani masa kan amma dema bi jiru ko marra sai duka masa kan anis bakala garbas ya lagi mana ida di ganski ya अंदर भी आना दे में तो कोपा सिंगल के पच्चू जरूर तो कमाल हो गया नहीं रोज ऐसी मुर्गी उड़ा तो तंतु और रानी लेके चल सुपर बाद कंफरेंस है रामते लल्ला मुसुल में वे जुनाबा की ना लुबा सुल्ले बात अच्छी दाई लल्ला मुसुल लगेंगे लगाऊं गया कामल्ले धो बात अलगी देना नसीबारे ये नहीं दिलाता तू रे खाना गलत ना कलम मका हाला रखीसा वक्ता Sudanesa ummanni keenya biyyi keenya keessa jiru turbaana darbee keessa waliin isaa ture sirriitti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hooggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan amma bora jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa walwaraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kun booda karaa kana koottaa qoollisaa jedhanii itti wayi waanne hidhamne waan biraan hidhamne beema waan biraatti hidhime rabbii jaa biyya kana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga kee roggarreen dhufe kana gufachiiftanii umati daran akan utim pinde yani walwane tadi kita. Wagga bangun hujan no kayak gini dia. Wal warana ni wal bitani gafa. Wal ni hujan kuga tahu warga juga lagi. Erga banget marialle jangan nuturan. Biya kana ummata kana sabak yang jadi satu sabab sabab muda walin jiru. Fani jiru karai jiru. Lola dabani nagayat debiu barbaci saja. Asa kan kene gaji na tedda gaji to kolam ra kya de नहीं बर्बाद नगान हाबू होगा जब होती humnoni awe kabadari absorti sena tugai kaban jati genyam sampo bazon dari lolli ha hutti ha mana jennati halon lola nama season jira just war woni jenna kesatu yaro iba roro kamale ammate karan wala ji mane karam bilan jelle lolli hal sema bijir immoni ko ko kesatu immoni birmadum mara wal kabatan immoni ideology da wal kabatan
yeroon itti guramne jiraachuu danda'a. Lolli biyya keenya keessa godhamu lola waliiti. Lola obboleeyyan gidduutti godhamu. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota gidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsanii godhachuu danda'u. Tokko bitaa godhee tokko mirga godhee kan wal bitaa jiru ijoolluma isin wajjin baratan ijoolluma isin wajjin guddatu. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal bitaa jirus kan wal bichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattee jirti. Wal waraansa waloo sibil waan keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu gabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaasa namuudhaan beekaman heddummatanii kana keessatti wal waraansa waloo wal mo'achuu hin danda'u. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa gosa Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru. Lola silaa godhamu hin malle itoon abbooy dabruwaa. Lola laatutti mariidhan aangoo qabeenya waliin qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deeman. Kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deeman. Lola kana dhaabuu waan naati Oromoo fi sabaaf sabboota biyya saniitiinis hammaataa deema. Akkuma kalee jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku. Hidhamee hin beeku. Miidhamaa hin beeku. Lolli kun itti humnaa garuu rakkoon kun safarii uummata keessa irra ga'u kun dachaan dabalaa deema. Kanaaf wanti lolli akka dhaabatu barbaannu madaa kaleessaa irraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne umaatii kaleessaa irraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Kabira wanni barbaachaa jiru lolli kun itti humnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garaagartuu kan ijaarsa lolaa jiru. Lolli kun itti humnaan mootummaa keessatti gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa waraanaa bu'e. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa ta'e. San qofa miti. Humnoonni biyya alaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti humnaan garuu dachaan guddataa ta'e. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amana. Waan biraa lolli aadaa bakka hoggaa jennu akka baallittis akka hoggantattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa. Daaraa bareedee waan sodaatu uummanni keenya maaliif qabsa? Sirna garbummaa keessaa bahee hiyyummaa sirna garbummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii bulateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka gabajamu. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti humnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo wanti asiin ta'e wanti madoolaan leelaa. Lolli kun itti humnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'ee naannoo tokko godhamu. Boqoquu qeerransaatiin godhamanii beekamu. Lolli kun itti humnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa qabaasaa dibachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti guddataa jiru. Takkumaa ni beeku. Wanti qabsoomnee fi qabsoo biyya jaallatanii lolli itti humnaan tokkummaa Oromoo laaffataa deema. Kana fuula kaadhaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee waraanaa baay'ataa ageenyi fi turreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama dhiiqiin haaloo hoggansa jidduu jiru babal'achaa
jallina gowwummaa hoggansa keenyaatiif sumni humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummatni keenya hawaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuu fi kan kanarratti wayi waan kanaaf uummatni keenya kan baraan taa'es kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina sadii afur keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babalataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuu dhufne jechuudha. amma eegee booda kanin duraa sanatti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti uummata keenya irraa akka dhaabatu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee uummata wal bichisiisu deemu kun akka dhaabatu beekumsa qabnu, beekamtii qabnu, sagalee qabnu, lallabuu wayiwaachuu tola ilaalu jiru. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arrabe yoo dheeresse abaaramaan tokko amantii kana keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadha abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti jiru amantii biraa irratti jiru gonkumaa barbaachisaa miti kana dura dhaabachuu didu qabdu san qofaa miti qabsoo sabummaa gaggeessaa ture akka sabaatti roorroo hama miidhaan hama shirroota dabaranii dura ga'ee jira ammallee ga'aa jira garuu dhiigii qabu aarii qabu madaa qabu san akka ittiin san obeeffannoo guddaa qaba biyyi sun dhoowwe jirti keessatti wal waraansi saboota hamaan deemaa jiru dhufaa jiru kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jiru hammeessarraa akka qusatan isin kadhachuu barbaada. Dhugaa qabsoofne gabrummaa jalaa ba'uudha roorroo jalaa ba'uudha sirna dimokiraasii uumuudha haqa keenya eegsifachuudha eenyummaa keenya guddifachuudha afaan keenya guddifachuudha malee saba biraatiin wal fixuuf wal waraansa saboota jidduutti godhamu sabni injifatee ba'u abadan hin jiru hundi waliin kakaara kanaaf akka daasooraatti bilisummaa guddaa qabdan sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamtanii saba keenya tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiran wajjinis gadoon kaleessa qotamtee kakaatee uummata qolfichiisu osoo ta'in gadoon kaleessa madaan kaleessa akka fayyisu akka wal'aanamtu akka irratti hojjettanii isin gaafadha warra baransaa hedduun isin jaaladha biyyi baransaa hedduun biyya jaalalaa ni jaani jaalatee isin yaadachuu jaalatee isin yaadachuu gara gabaa ni jaa Amilee bismillah Amilee Ulle baay'ee isa jaalannani isa jaalannani galatooma kanatti aansee sagantaa qabnaa sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti akkasiiti gaafiif deebiitu jira waan isin gaafatanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafataniif itti qopheessaa gaafii gaafatan daqiiqaa lama isinii kennamu
Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaanne gaafatanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenu. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra ture haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seennaa. Addooma keessanitti dhufuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaruuf galii sassaabuutti seenu. Kanaafuu tokkichoo asnaa kootu koree warri mallaqa wanni as isin eegaa jiru Oromoon maaliin beekama? Oromoon maaliin beekama? Arjooma. Hin arjoomnaa miti nuti. Hin arjoomnaa miti. Paarisoo.